Nagaa baraarri waaqayyoo karaaf kallattii jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota jaalala koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaatti galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaan nagaa kootti aansutiin guyyaa har'aa kana waa lama qabadhee dhufe jechuudha. Wanti lamaan kun wanta nama baay'ee nama gaddisiisu, wanta baay'ee nama sukkaneessuudha. Innis maali? Inni ijoollee keenya biyya Arabaa jechuudha karaa adda addaatiin miidhamni isaanii hin baay'ata jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Obboleettiin kun intala Oromooti, dhalattuu Wallaggaa natti fakkaate. Laayivii irratti obboleessi ishee yeroo inni gara Wallaggaan jira jedhu garuu dhaga'ee jira. Tarii dhaloota isaanii hin beeku. Gara biyya akka isheen galtu akka biyya galtuudhaaf maatiin illee fedha qaban akkasuma fedha isaanii akka ta'e kakaasaa ture jechuudha. Obboleettiin kun biyya namaa keessatti dhukkuba sammuutiin yookiin immoo dhiphina sammuutiin qabamtee ture jechuudha. Yeroo kanatti kan isheen argamtu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisaanii haala ulfaataa keessa jirti jechuudha. Amma garuu laayivii irra yeroo turtetti xiqqoo fooyyee viidiyoo samuun argamaa turerra har'a fooyyee qabdi jechuudha. Kanuma waaqayyo ulfaata obboloonni karaa adda addaatiin obboleettii kana dhaqqabaniitu gargaarsa taasisaniif waaqayyo gooftaan isaan haa eebbisu jecha ammallee mootii mucaan kun gara biyya galuudhaaf gargaarsa ishee barbaachisa jechuudha. Maatiin kun Itoophiyaa irraatiin maallaqa itti ishee galtu eenyu jechuun baay'ee ulfaata waan ta'eetiif nama ishee barbaachisaanii jechuudha. Kanaaf karaa qabdaniin karaa dandeessaniitiin obboleettii kana cinaa dhaabadhaa, maatii ishee biratti galteetoo haa fayyitu, fayyaa ishee haa deebitu. Egaa ijoolleen keenya karaa baay'eedhaan ni miidhamuu ni yeroo adda addaatitti jechuudha. Keessumaa dhukkuboota garaagaraa kana kan keessummeessu isaanii. Dhukkubni sammuu kun immoo karaa miitiin itti dhufe yoo jennu obboloowwan keenya biyya Arabaa jiraatanii haalli isaan keessa jiraatan haala baay'ee ulfaataadha jechuudha. Iddoo jireenya isaaniitiin wacaa maatii gidduu jiraataniitiin haala hojiitiin biizii ta'uudhaan yaadota garaagaraatiin karaa maatii isaaniitiin yaadonni garaagaraa sammuu isaanii dhiphiseetiin yeroo itti akka salphaatti kufanii akkana ta'an argina jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisu kana jechuudha. Kanaaf waaqayyo gooftaan lubbuu kana haa fayyisu jechuu jaalladha. Akkasuma namoonni dandeessanii obboleettii kanatti ammallee obboloonni gargaarsa guddaa gochaa jiran waaqayyo isaan haa eebbisutti dhiyaatanii bakka isheen jirtutti bira eenyu jechuudhaani. Baay'ee namatti tola jechuudha. Akkanatti kutaaf gandaatiin wal qooduu baatanii sanyiif zariitiin wal qooduu baatanii akkasitti wal barbaaduun baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kan argamu obboleewwan keenya sanyiif zariidhaan amantiidhaan kutaadhaan wal qoodu jechuudha. Kanaatiif tokkummaan immooti barbaachisaadha waanuma fedheef jechuudha. Kanaaf tokkummaan gaafa jiraate wanti hin taane tokko wanti sirranni tokko hin jiru jechuu jaalladha. Ammas akkuma tokkummaan akka hojjettanitti warri rakkattoota gargaartanii waaqayyo isin haa eebbisu jechuutiin hin jaalladha. Viidiyoon kun inni itti aanu mootii seenaa tokko wal wajjin dhaggeeffanneetu. Seenaan sun ta'e mudannoodha kunis dhiyoo miidiyaa irratti argee waan ta'eef wajjin dhaggeeffanneetu walitti deebina. Innis baay'ee barbaachisaa fi ijoolleen keenya akka of eeggataniidhaa fi wanta nama gargaaru jechuudha. ሰላም እንዴት ናችሁ? ሊገርማችሁ ነገር ሳታስቡ ልብስ እየተወሰደች ነው መዳሟ ያሳፈረቻት ማለት ነው። ከነ ዩኒፎርሟ ማለት ነው። እና አልሄድም ብላ እዚህ ራሱ ሰውየው ካሌሽ ምናምን ብሏት ነው በግድ ያሳፈራት ማለት ነው። ልብስ እየተወሰደች ስልኳን ይዞባት የሁለት ወር ደሞዟን ሳይሰጧት ያሳፈራት አለ። ይናልም አለ እና ቢያንስ ከሷ ተማሩ። እቃችሁን አዘጋጅታችሁ ጥሩም ቢሆን 7 ዓመት ነው እሱ ጋር የተቀመጠች 7 ዓመት ነው የተቀመጥኩት። ሁለት ልጆች አሁን እናታቸው baay'ee nama gaddisiisa. Egaa akka dhageessanii waggaa 7 guutuu mana tokko hojjettee ifin maatiin isheen bira jirtu suni daa'ima isaanii guddistee fi hin beektu ka daa'immanii nama wajjin taphachuu hin jaallatti keessumaa hojjettoota isaanii. Kanaaf daa'ima isaanii guddistee fi gaafa daa'imman ishee maatii caalammoo nama wajjin taphattu nama wajjin guddattu hidhatti jechuudha. Haga kana guddaas guyyaatti 7 jechuun miti waggaa 7 jechuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Hamma kana isaa wajjiniitiin turte gawaan isaanitti walitti bu'an hin beeknu sababii waan ta'ee walitti bu'aniif jecha yuunifoormii isheetiin gara eerpoortii gaggeessiti jechuudha. Kuni wanta baay'ee nama gaddisiisu. Kanaaf obboleewwan koo of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Hojii keessanii fi of eeggannoo godhaa xiyyeeffannootiin hojii keessan hojjedha. Wanta immoo akka tasaa namatti dhufu wanti godhamu hin jiru akka fedha waaqayyoo jechuudha. Waan hunduma caalammoo reedii godhaa. Warreen waggaa baay'ee
namoonni waggaa baay'ee araboota tokko bira hojjettanii of eeggannoo godhaa jechuudha. Ofii keessan reedii godhaa, dhiibii meeshaa keessan kaargoo godhadhaati wantoota tokko jechuudha. Maaliif namoonni tokko gaafati baay'ee bira turte akkati baqa jira miti akka faamilii isaaniitti si fedhatu jechuudha. Akka faamilii isaaniitti sitti dhiyaatuun namoonni tokko immoo gaafati baay'ee bira turte amalli isaanii ni jijjiiramaan jechuudha. Amalli arabootaa jechuun gaararraa jechuun ni danda'ama. Kanaaf obboleewwan koo biyya hambaa jirtan hundi keessan of eeggannoo godhaa isiniin jechuu jaalladha. Balaa isinitti dhufu kamiifiyyuu itti gaafatamummaa kan fudhatu isinii fi isin qofadha jechuudha. Namni kamiiniyyuu namni isin jaallatu gaafa rakkoo keessanii isin qaqqabuu danda'a malee uumaa tokko isinii gochuu hin danda'u. Kanaaf of eeggannoo godhaa jedha. Yeroo gaarii.